diinee hedduu qaba akkuma agartu. Yeroo ammaa keessaafuu amma haalli biyyi teenya keessa jirtu gamanaan Tigraay hin qabbanaa'ullee gamanaan jara finxaaliyyaa Amaaraa wajjin lolarra jira jechuudha. Karaa amantiitiin wal qabatee amantii siyaasaan keessatti gaggeeffamtu wal qabatee waan deemu jiru ni garra jechuudha. Yeroo kanatti faa waraana bilisummaa Oromoo wajjin muummichi ministeeraa Huyyoo gattaa'ee furmaata waaraa Oromiyaa keessatti deemu hin finne isaafis rakkoo uummata Oromootiifis rakkoodha jeetiin fudhadha. Kanuma egaa kanaan bira dabarraa Oromiyaan akka waliigalatti dhiheenyuma kana Wallagga Bahaa keessatti saliillan biraa gaggeeffamee namoonni hedduun ajjeefamanii jiru. Lubbuu namaa akka baalaa harcaa jiru kana dhaabsisuudhaaf nageenyi murteessaadha. Obbo Shimallis yaamichi goote bareedaadha, garuu akkaataa ati labsitee fi sadarkaa ati ibsiteetu haasaa hankee gad buuse kaje'uun dubbachuu barbaada. Kabiraa waa'ee dhiheenya kana kan ka'e caffee Oromiyaa irratti waa'ee olola amma deemaa jiru kana jechuudha. Keessattuu aggaammin Oromoo akka sabatti adda baasanii finxaalayyiin Amaaraa kun karaa golgaa amantii kanaatiin geggeessaa turan baay'ee sodaachisa ture jechuudha. Kana keessatti immoo ABO'n hin hafne, KFO'n hin hafne, Joohar hin hafne, Abiyyi hin hafne, hunda walitti qabanii shantaa tokkotti Oromoo jedhanii ibidda darbuu barbaadan isaan. Mana sagadaatii hanga masaraa mootummaatti jedhanii dhaadannoo dhageessaa turan jechuudha. Jechuun yaamicha guddaa godhaa turan. Yaamicha kana keessatti yaamicha keessa sagalee teessan gabbaasin dhageessuu qofa osoo hin taane sadarkaa masaraa mootummaatti deemnee aangoo qabachuu qabnallee abjuu jechuuniif sobaa turan. Inni immoo akka hin dandamne beekamaadha. Kana humni kuni waan sajaabu bilisiginnaa Oromiyaa fi ABO'f KFO'f eenyullee Oromoo taanan ati iyyuma tokkoon silaalu kaayyuma tokkoon silaalu. Yoo yaadatte bara amma dura gaafa muummichi ministeera Abiy Ahmed Noobeelii nageenyaa badhaafaman san Israa'el keessatti Abiyyi ashabbaariidha, Abiyyi ISISdha, Abiyyi Onagii jedhanii kan addunyaan guutuun gammachuu Abiyyi ibsitu, kan Oromoon biyya keessaaf alaa gammachuu Abiyyi ibsitu isaan jalqabuma. Osoo Abiyyi bar gaafa san wanni inni godhe baay'ee gaariidha. Hidhamtoota hirre Eertiraa waliin nagaa buuse. Eertiraa waliin nagaa buuse. Humnoota siyaasaa biyya keessaaf alaa galma tokkotti walitti fide. Wama gaarii godhe, wama itti badhaafamu godhe gaafa san. Sigalee garuu yeroo sanitti kan isaan gad baanii mormuu eegalan jechuudha. Abiyyi baay'ee sobaa jira dhugaa dubbachuuf. Cinaacha jibba hamaa isaaf qabatee Itoophiyaatti fufsiisuu barbaada. Amma kan biyya jeeqaa jiru sabeeta. Amma deengadduma sababa mana amantaa Ortodoksii Sinodosii Oromiyaa itti wal qabatee rakkoo uumame kana walii wal qabatee olola gamaaf gamanaa deemaa jiruu fi hagam takka hanguma sanuu Sinodosiin sun dhaabbattee kutaa lallabatti paappaasota isaanii ergachuu mootummaan hayyameef jecha namni baay'een mootummaa federaalaas kan naannoo Oromiyaas galateeffachaa ture jechuudha. Maal seete beektaa Badri? Dhimmi laal impaayirri Itoophiyaa waggaa 100 gad dhaabbate sun amma hundeen isaa amma tuqamte. Waan ajaa'ibaa takka hanga amma tuqamte kana hanga abbootii Oromoo sadeen amantii Ortodoksii Abuna Suwaariyoos, Abuna Ustaasiyoosii fi Abuna Zeenaa Maarqiyoos uummanni sun galateeffamuu danda'uu qaban. Deengadda yeroo muummichi ministeeraa taa'ee isaan asooisiisu waan Abuna Suwaariyoos dubbate olaalte ummatti mana san keessa maaltu akka geggeeffamaa jiru namni kun paappaasiidhaa wajji turee ni beeka. Bikkitu manni kun mana amantii daran mana siyaasaati. Bakka itti siyaasaan geggeeffamtu, bakka itti uummanni aayidiyooloojii tokko qabu itti walga'ee siyaasaa geggeessuu jee ifatti sodaa takka malee muummicha ministeera dura taa'ee paappaasota jaraa dura taa'ee dubbate jechuudha. Wanni kun waanuma beekamaadha silaa hanga bara 1990 hanga Mangistuu Hayilamaariyaam dhufin dura amantii fi mootummaan tokkuma garaagarummaan qabu hanga yeroo Hayila Sillaaseen kufutti. Mangistuu Hayilamaariyaamis gaafa dhufee amantii fi mootummaan adda ja'us hanga 91 dhiibbaan sun numa jirti. San boodas gaafa yaadig biyya qabatullee wanni sun maan jijjiiramne haga irratti bari sila amantiin fakkeenya amantii musliimaa fudhattee caaseffama mootummaa biyya bulchuun caaseffamtee jirti. Akka federaalizimitti jechuudha. Ka federaala jira, majlisni ka Oromiyaa jira, ka godina ka naannoo ganda jira.
amantiin ortodoksii sun garuu akka gaafa nugusoota uno kiflaagar jedhanii jaaran sanitti hanga irraa akkasi geggeessamti jechuudha. Gubbarra ta'anii jalatti waan fedhan hojjetanii waan fedhan godhan jechuudha. Kanammoo achi keessatti yeroo itti viidiyoolee adda addaa argaa turre qabee achi mana amantii keessa ta'anii minilik faarsaa mazmuurii baasanii fi jechuun faarfannaa adda addaa baasanii fi amantiirraa gara siyaasatti hagamta akka hundi karaa isaan akka itti oofan mishii guddaa isaanii san nutu qaban isaan wacanis haqa qaban garuu kanama gaddisiisan akka dhuunfattoonni gaddisiise wanni kuni dhugaadha Oromoon akka amantii musliimaa protestaantii kaatolikiitis uummata kana dubbiin taate deeggaran garuu kanama gaddisiisu isaan biratti abbuma fe Oromoo dhiisi namni tokko akkasumaalee kan baataa dhufee ilaalcha tokko ilaalcha gaarii jara Oromoo kanaaf qabaate oolagi isaan biratti Oromoo dhiisii ka biraatu jechuudha. Garuu fonqolcha mootummaa godhuuf bar irratti shiraa turanii bar keessa dabranii jechuudha. Sunni danda'ama hin danda'amu wajjin ilaalla. Garuu ammatti Oromoon hundi ilaalchi isaan qaban jibbinsa amantii godhatanii waan isaan haasawaa turan yoo ilaalte ati irra deebitee waan sanni jennoo jenne deebinee abbaa ifaa rabse taana jechuudha. Dhugana. Kan karaa abboota amantaatiin qabsoon eegalame kuni gamaaf gamana humnoota wal faallaa turan san jidduutti muummichi ministeera Abiyyi Ahmad akka manguddummaatti argamuun waan gaarii ta'e osoo jiru garuu abbootii amantaa Oromoo irratti muummichi ministeera akkaataa dhiibbaatti godhantu mul'ataa ture jechuudha. Kun cubbuudha. Ani dhugaa jara sadeen san keessa jiru yogguun laale fi akkaataa muummichi ministeera Abiyyi Ahmad itti dhugaa san keessatti ukkaamsuudhaaf dubbii tana salphisee yookaan ammoo waliin dha'ee bira dabruu barbaade naaf hin galu jechuudha. Maal akka bu'aan keessa jiru naaf hin galu jechuudha. Abbootiin amantaa kuni gaaffii bu'uuraa bara dheeraa immoo akka deebi'uuf karaa nagayaatiin xalayaadhaan afaaniin waltajjii adda addaa gaafachaa turaniif deebisaa hogguu dhaban obsa qabanis fixatanii phaaphaasota mataa isaanii filanii sinodosii hundeessanii jechuudha. Amma sadarkaa kanarra erga dubbiin ga'e muummichi ministeera Abiyyi Ahmad gamaa gamanaa kophaa dubbisee gaaffii isin kaastan manni amantichaan hin deebisaa jaasi as dhufee jira bira gamaa gamana wal cinaa warra taa'uun warra ifiifuu yaada irratti wal dhaban jidduu taa'ee manni amantichaatii beektaa manni amantichaatii miti warra achi tattaa'u sani warri afaan Oromoo mana amantaa keessatti akka ittiin hin barsiifamne ittiin hin baratamne godhu warra sani warra isa dura taa'aa turan sani jechuudha. Isaan ammoo afaan isaaniitti waltajjii san irratti waan dubbataniin qaban muummicha ministeeratu nutti hime akka isaan gaaffii isaaniitiif deebisaa laatan maan dubbatin muummicha ministeera Abiyyi Ahmad dura ta'anii waan afaan Oromootiin tajaajilamtoonni hordoftoonni amantichaa akkan tajaajilamne isaan danqe achi waltajjii irra maan dhoosin isaanirraa maaliif dubbate muummicha ministeera Abiyyi Ahmad amma sitti hogguu laaltu garee Oromoo kanarratti dhiibban akka jiru sitti mul'isa jechuudha. Kun ammoo nagaa waliigalaa buusuu hin danda'u mana amantichaa keessatti jechuudha. Oromiyaa keessatti illee rakkoo as harkisu ta'a. Amma taphni taphatamaa jiru Oromiyaa irratti beektaa wanni hundi Oromiyaa irratti. Dirreen Oromiyaadha. Dirreen Oromiyaa irratti. Ati taphattoota gamaa gamanaa gareen tokko golitti dhufe dirree isaan irra dhiibdee taphatta taanan dadhabina isaaniiti jechuudha dadhabina keetii miti. Garuu gara dirree keetii dhufanii gamaa gamanaa yoo si weeraranii hafirraa faccisu si jechuudha. Amma dubbiin gara Oromiyaa dhufaa jirtu tuni tan hordoftoota amantaa ortodoksii qofanatti hin fakkaattu. Kaleessa afaan Oromoo raadiyoo cabsaa jedhaniiti wirtuulee itti dagaagurraa fageessaa turan. Har'a immoo waaqni nuun dhaga'u sadarkaa jedhamurra geenye waan salphinaa jechuudha. Afaan Oromoo mana amantaa keessatti ittiin yoo faarfattee waaqni nuun nama dhaga'u haja'u sadarkaa sanarra jirra jechuudha salphina keenya. Nuti seenaa kaleessatti hamtuun nuun jedhame jennee dubbanna garuu ija keenya duratti har'aan tan obboleeyyan keenya irra wanni ta'aa jiru kun waan akka Oromootti nurratti taphatamaa jiru jechuudha. Boru waggaa 50 har'aa kaasuudhaame har'a waliin qabsaa'utu nama feesaa jechuudha. Maaliif dhimma afaan Oromooti? Amantii biraa dabree jira kun akka jettan. Kaleessa Sheekh Muhammad Rashaad Abdullee faan amantii Islaamaa kitaaba Qur'aana juuza 30 afaan Oromootiin hogguu hiiku namni hagam takka hubannoo argachaa akka dhufe.
Arabni maaliif injiin afaan Oromootti ni hiikamu waaqni hin dhagahu maaliif injiin arraan tan afaan Oromootiin yoo laaltate sheekotiin Oromoo Sheekh Muusaa Su'aalaa yoo laalte Sheekh Amiin Ibroo yoo laalte arraan tana osoo hadiisa sitti namne oduu gaggaarii sitti himuudhaan fakkeenya waan adda addaa sitti himuudhaan waa nama hubachiisaa jechuudha. Afaan keetiin sitti dubbatan amantii keessatti afaan keetiin dubbachuun yoo guddina amantii saniitiif fayyade malee mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa Tawaahidoo Itoophiyaa waan miidhuun qabu. Amma gaa akkuma abbaan amantaa muummicha ministeera Abiyyi Ahmad dura taa'ee je'ansanii mana amantaa amma isaaniif deebi'e kana keessallee waan biraa dalagama jechaa ture. Rifaa ifatti itti Abiyyi yoo tarii yoo galeef gamoo lama deebiteef jira. Gamoo lamaan san keessatti ammallee amantootaaf tajaajilli kennamaan jiru waan biraa keessatti dalagama jechuudha. Ni beeyna jeer wajji keessa turree wajji as keessa guddannee wajji turree waan takka yeroo itti haasan haanu gartee moggan nu dhiibanii malee ni beeyna jee waan deemu jiru. Gaaffiilee isaaniitiif ammoo kan deebisaa kennu mana amantaa osoo hin taane warrumachi tattaa'usan. Warrumachi tattaa'usantu afaan Oromoo lagga dhorgaa ture. As keessatti waan nama ajaa'ibu keessaa abbootiin amantaa kuni hojiin qaban. Hojiin isaan qaban hordoftoota amantichaa barsiisanii jiraatudha. Jireenya isaanii waliigala irratti illee akka isaan xaxaa keessa seenan ifumaaf wal muudan. Waggaa 30, waggaa 20, waggaa 40, 50 Oromiyaa keessa taa'ee afaan Oromoo barachuu dadhabe. Deebi'ee immoo akka baratullee fedhiin qabu akka afaan kun kanumaan beeku akka ittiin hordoftoota silaa dura dhaabbatee barsiisu kan akka hin barsiifne danqaatti ta'e jechuudha. Kun kana kan afaan Oromoo cubbuun gara afaan Oromootiin geggeeffamaa jirtu ammallee akka salphatti waan laalanii miti abbootiin amantaa Oromoo abbootiin amantaa Ortodoksii Oromoo jabaadhaa yoo isin jabaattan ammoo wanni hundi akka diigamee isin isa keessan argattan abdii qabna kanarratti immoo wal cinaa jirraa jechuudha. Kabiraa caffeertii yoo achi deebinee caffee keessatti kan ka'e inni tokko waa'ee afaan Oromooti. Waan hedduun itti tole beektaa caffeen gaafa san waan dhagaan hin beeku ani miseensonni caffee hundi uffata adiidhaan faayamanii dhufan baay'ee naa ta'e inni jarri gurraacha uffannaa mee jidduutti waa'ee afaan Oromootiin wal qabatee waan miseensi paarlamaa kun kaasee dhaggeeffannee walitti deebinaa jechuudha. Dhimmi gaaffii afaan Oromoo biyya keessatti afaan Oromoo afaan akka Afrikaatti afuraffaa akka Itoophiyaa sadarkaa tokkoffaa uummanni miliyoona 50 ol afaan kana dubbatu waan ta'eef afaan hojii federaalaa akka ta'uuf qabsaa'amaa kan ture tartaa afaanotaa keessatti haala kaa'amu malee akkaataa dambii fi labsii jaamessaniin ammallee hojiirra hin oolle waan ta'eef inni kun akka caffee mootummaa naannoo Oromiyaattis qabatamee ejjennoon kun ejjennoo caffeetis jennee waan yaannuuf gaaffii afaan hojii mootummaa federaalaa akka ta'uu qabu. Osoo kana gaafachaa jirru ammoo kallattii adda addaatiin magaalaa keenyaan dura Finfinnee keessatti afaan Oromootiin akka hin dubbanne afaan Oromootiin akka hin baratamne afaan Oromootiin faaruun alaabaa mootummaa naannoo Oromiyaa akka hin faarfamne dhiibbaa godhamu kan ammoo cal ja'amee ilaalamuu hin qabnu waan ta'eef inni kun sirriitti ilaalamuun kan irra jiraatu karaa juukaasuudhaafi. Tole Shamsu akkuma gaamma miseensa paarlamaa kana dhageenye ololli afaan Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru ololli akka Oromootti gaggeeffamaa jiru salphaa akka hin taanedha kan hubannu jechuudha. Sadarkaa manneen barumsaa magaalaa Finfinnee keessatti faaruun alaabaa Oromoo akka hin faarfamne dhiibban akka jiru miseensi paarlamaa caffee Oromiyaa irratti dubbataa jira jechuudha. Dorkamee waramu. So amma kana kan isin jedhee taphni taphatamaa jiru magaalaan guddoon Oromiyaa Finfinnee jennee jirra. Yoo yaadatan ta'ee bara 2004 keessa gaafa magaalaan guddoon Oromiyaa gara Finfinneetti akka jijjiiramtu mootummaa naannoo Oromiyaa labsee fincila guddaa akka namni baay'een gaaga'ame jechuudha. Gaafa bara san pirezidaantiin naannichaa Junaayid Saaddoo turanii garuu mootummaa murtii sanarraa deebi'uu isaa labsee ture jechuudha. Har'a magaalaa wareegamni irratti kafalamee Oromoon magaalaa tiyya jettuun keessatti baguma faaruu alaabaa ABO'n ta'inan. Opiidiyoon waan isaan irratti dalagaman illee firraa ittisuu hin dandeenye akka jaarmaatti yookaan ammoo bilisiginnaan Oromiyaa waan har'a irratti dalagamu illee firraa faccisuu hin dandeenye. Alaabaa isaaniitiif wareegamuu danda'utu irra ture. Faaruu alaabaa isaaniitiif wareegamuu danda'utu irra ture jechuudha.
bar wanni kun beektaa kaayyoodha. Kaayyoo keetiif jechoominan qabdu taana yeroo hunda mirga gonfatte si harkaa fudhatamaa deemaa jechuudha. Hai faaruun alaabaa bilisiginnaa naannoo Oromiyaa Finfinnee keessatti akkamiif faarfama gaaffiin jiru qofti mana murtii si geessuu qabdi ture sila. Waa hunda isaanii harkaa qabu. Waa hunda gochuu danda'an garuu ammayyuu sodaa keessa jiran jarri baguma alaabaa biraan ta'in jechuudha. Sila har'aan tana waan guddaa ture jechuudha. Amma mirga sanillee yoo gadhiisan ta'e kun injifannoo arganne jedhan kana if jala irrisaa akka deeman kan namatti mul'isu qabiraa wanni dhimma afaan Oromootiin wal qabatee kan obbo Fiqaaduu Tasammaa haasanii afaan kana nuti qabsoof itti gargaaramne waan jiru haasanii jiran. Afaan miti obbo Fiqaaduu afaan Oromoo qabsoof jechaa miti kan afaan hojii mootummaa akka ta'u afaan barreeffamaa akka ta'u afaan kitaabonni adda addaatti barraan akka ta'uuf qabsoon godhamaa ture yeroo fi miti. Hegeree dhufuuf afaan kun bu'uura jabaa akka ta'u afaan kun afaan hogbarroo akka ta'u afaan kun afaan fiilmii akka ta'u afaan kun afaan siyaasaa akka ta'u afaan saayinsii fi teknoolojii akka ta'uuf wareegamni guddaan irratti kafalame malee yeroof jala dabruu miti jechuudha. Jechuun amma akka isaan jedhanitti beektaa qabsoof jecha itti fayyadamne akka jechuun mee afaan isarraa dhageenyu. Ammaan booda gaaffiin afaan Oromoo afaan federaalaa ta'u baay'ee ishuu guddaa waan ta'u miti. Yeroo sana baay'ee kanatti fayyadamneef qabsichaaf meeshaa ittiin deebisuu dandeenyu argannaan dhimma kana deebisuun baay'ee salphaadha. Gaaffiin Oromoo kanarratti qofas kan dhaabbatu natti fakkaatu. Guddina hawaas dinagdee irra gaheen dabalaa dhufa. Sabni tokko gaaffii dhaabee jechuun hin danda'amu, dhaabuus hin danda'u jechuudha. Kaleessa 60 keessa waa'ee lafaa ture lafti deebi'ee hanqinuma isaa wajjin 80 keessa ofiin bulchuun deebi'ee jira. 2010 ammoo abbaa biyyummaan deebi'ee jira. Ammaan booda dhimmoonni jiran adeemsan deebi'u. Gartee waan inni jedhe akkanatti miti qabsoon Oromoo afaan Oromoo akkanatti ibsuun obbo Fiqaaduu Tasammaa jechuun jecha akkanatti yoo numa ta'ellee jecha akkanaatiin bakka buusuun irra turre jechuudha yaada jechuun qabaa jechuudha. Maaliif afaan Oromoo wareegama guddaa itti kafalame jechuudha. Afaan Oromoo kaleessa akkuma jenne raadiyoo cabsa jaameetu amma sadarkaa naannoo Oromiyaatti yoo xiqqaate hojii irra jira. Inni waan bareedaadha jajjabeeffamuu waan qabu. Garuu kan federaalaa inni jenne kuni ammallee hojiirra noolle jechuudha. Hojiirra noolle. Noolle abboota Fiqaaduu Tasammaa akka amma jechuun jiranii bara haasawaa gabaabaa maaliif irra diddibaan barbaachisa nuti afaan qabsoof itti fayyadamne jechuun yeroo san Oromoof cinaa hiriirsuuf afaan federaalaa isinii goona jennee if cinaa kakaasuudhaaf itti fayyadamne jechuudha afaan biraati wata akka hiikaa biraan qabu. Kanaaf nama siyaasaa tokkorraa osoo akkasuu ittuu fayyadamanii arra dhufanii as ta'anii haasawaa akkanaa haasawaa